أنسلو موان كان أنسولاتا توريا أي وبالله وترى أنا ما أكبرهم موچا كان أنتوكينا موچا وانغاري دبرسا تورتي برنو تغاري متاكينا تورتي إيزي ميديا راغلي سنجر ميكاني فيديو كان كاسو في كاسو دبو هاتاو جواري مو كان نيرموكا بو همي وانا نتريم نتوري كوتا لكاو داري لكاو سونتاني كوي أنا نسلا فكنيرا سلوما راچونو جين نجته agartanitu kana qofa miti aadaan kun ko eessa jira aadaan dhadhaamataatti dibatanii deemuu eessa jira akali fi fatima saliti uga wal jalata urgawa waliti adanin bayina mize fay dibate ballo fi rakoti mize fay dibatera obsa wal gurfata gafas bultin tolti yo isi mu fatte so bisutuma amadu dunga duga fatu di fama dolte kalbin chap sinjar jarti gunku ma ada inna ke ki jabe fatu sima أكز جدا فيديو كان هاري كوجني لالوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلم رمضان نجيرا مكوي ما كم كانت سومنا أنا فتك ما كان سينجلي ثاني جري مسلم ثاني تكو نور بدان ندمته uga rabbi uruta nu afanto ko dubbachuun keenya saba tokko tokko faayidaan sadii kamin jiras yoo kana bakka kana yoo qaawwu tokko tokko waliin duchine bakka kamin jira na jarri kuni waan haasa warran beekne so bakka akkuma ta'etu waliif yaa birmannu wala uruta kanaaf amma akkamiyati kaayoo kee jijjiirtee gara keenyatti deebitamoo alma kanaan itti fufte gara biraatiin immoo yeroo kana keessatti namni tokko singilummaan dabaree gara fuudhaatti deema jarri tokko immoo heerumanii kaanii abbaa manaatti waan jarri hojjetaa jiran garuu dhageessaniitu abbaa manaa keessan hudha sikhee hodhi maallaqa si hannuutute hodhi alaabaa seenee nyaatan godhu hodhi maneef jalaan haru hodhi si jalaan haru hodhi dubartii biraa laala irraa ciri xabbas waan kana akkas jettee gorsaa jirti namoonni immoo yoo waan kana dhaga'an rakkina guddaatu mama warota rakkina guddaatu gidduu keenyatti mama akkasiin hujanna baay'ee wal dhabnee jirra janna wanta akka kana immoo gorsa akka kana yeroo dhufu gara kamiin akka deemaa jiru hin beeknu mucaan immoo kana dhageesse jaartii teessan hudha masuma qusachuu diddiyo hudha miila sirraa dhiquu diddiyo hudha gizee dalagaa tuffata sirraa fuutee lafa kaa'uu diddiyo hudha bikka siin qabdu hudha yoo hiriyaan ta'e dhuftee hiriyaa ta'e bira siqaanya shiti hudha sin jaalattu hudha bikka hirriba sin tolchitu hudha bikka siin qabdu hudha masruufanii fitti taanaan keessattuu hudha yoo dilayde qarshii baatirraa si fiduu diddiyo hudha hodi na gaafadhu Oorota akka kanatti wal gorsuun dhufnaan uummanni keenya gara miiliyoona meeqaatti jedhamu gara miiliyoona 70 geera jedhama miti miiliyoona 70 keessaa miiliyoonni 30 wal fuudheera hajjan miiliyoonni 15 dhiiraa miiliyoonni 15 durba hajjan gize jarri kun lamaan wal hudhan wal ajjeesu ilmoon qullaattafti miiliyoonni 30 uummata keenya raanii qannasaa nu sababa biraatiin caalamne jirra maal jettanii akka wal gorsaa jirtan hin beekon warra ko waan akka kanaan dhageenis ati simmoo abbaa manaa keetiif waan akka kanaan dhagahuun qabdu anis hin dhagahu ati hin dhageenis Tusi jamariyo qalate bareedi moodeliidha bakka yaani abbaan manaa jechuudha mudhiisii qabee waz godhaa isin galeen amma kiyyaaramte kun tun dubartii furdoo ta'e akkanaan nama cinqiin dandeenye atu furdoo ta'e na danda'a maal danda'udha qoy maal danda'udha jechuun dubartii furdoon hojii akkamii qabdi mana keessa ana akkas jechuu barbaade miti wallaahi ana akkas jechuu barbaade miti isin gara biraatti yaade wallahi gara biraatti akka yaane abiit anki ataasa yaasaa kefitatti daakuu qilleessa irratti bittinnaa taatanii haftan malee wanni si fidan tokko illee hin jiru. Inki dafa wallahi ay furdina akka kanaas hin jibbamu furdina saatu jibbama malee furdinni ni normaali ko jaallatamaadha salama san akka ta'a konola antana
Konola nalaal konola nalaalu barbaadame konola waan firra taastari moo maali jani alatti waraabaa jira viidiyoo tana konola simbaasu akkasitti hono akkasin nalaale hono maal si fakkaatti sistari maleedha tan waan takkan qabu faadii tan dhiqamin nadiifa isii jechuu laal konola sigal chakase honola mal fakkaatti laali mee maal si fakkaatti laaliin jabri yabanadhu laale sistari firraan qabu sistari alatti waraaba sistari viidiyoo tan honola gamana garagalee ittiin sii qaballe honola ittiin sii qaba honola Ay baay'ee bareeda dhugaa rabbicha bareedina kee dhoksuun baay'ee jabaata garuu immoo tiiktookii kana akka nutti fayyadamaa jirru naa galaan jiru akkamitti fayyadamaa jirra dhagaaffiin guddaan jiru sooshaal miidiyaa kan akkamitti fayyadamaa jirra fakkeenyaaf namni tokko gaalaarii irratti waan keewwachuu qabu gadi fidee uummata irratti baasnaan paabliikii goonaan yeelloo guddaadha bro wanta kana gaalaarii fi tiiktookiin adda ba'uu qabu wantariin uummatatti mul'ifamu adaraa rabbii uummatatti mul'ifamu wantariinu paabliikiin godhamu private injiraachuu qabu. Are you serious right now, bro? Gogaan bareedu irraa onneen bareedutu caala. Onneen keessan bareednan gogaa keessan irra ni caala. Oli gallee ቄስ ነው ቀን ይሰብካል ማታ ደግሞ ዲጄ ነው ያስጨፍራል። ይህ እንግዲህ ካቶሊኩ ቄስ ዓለምን ጉድ እያስባለም ይገኛል። አባ ጉሉ ሄርሜ ካቶሊክ ቄስ ናቸው። አባ ጉሉ ሄርሜ ቀን ይሰብካሉ ማታ ደግሞ በጭፈራ ቤቶች ዲጄ ሆነው ሃይማኖታዊ ሙዚቃዎችን በመቀላቀል ያስጨፍራሉ። ታዲያ እንግዲህ በቅርቡ በቤይሩት ተገኝተው ሁለቱንም ዝግጅት አንድ ላይ አካሂደው በርካታ ሰዎችን ሰብከዋል፣ እንዲሁም በርካታ ሰዎችን አስጨፍረዋል። በዚህም የተነሳ በርካታ ትችትና ተቃውሞ ቢደርስባቸውም እሳቸው ግን በማደርገው ነገር ካልተደሰታችሁ ጸልዩልኝ በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። የዚህን ካቶሊክ ቄስ ድርጊት እንዴት አያችሁት? jechuun ni danda'ama mee jarramantii kaatolikii as keessa jirtu natti fakkaata baay'een keessan jirtu ni danda'ama kun guyyaa sabbakaa oola galgala immoo caffaraa bula akka inni hin danda'amne ani iyyuu beekaa mee komantii jedha finfinneerraa gamoon qabnu eedina lafee guraaraa lataa jalaa qabna yoo jedha jalaa qabna warra 19 guyyaa tokkotti harki jalaarraa murame lafee jalaa qabna warra jiraan isaanii awwaalame lafee jalaa qabna gubbaadhaa gamoon qabnu dhugaadha kun himuu yakkaayi rakkoo maalii qaba kana himochuu maal qaba tokko kaleessa hin kakaasinii eega kaleessa hin jirre borii hin jiru namni kaleessa hin qabne har'a hin jiru bara namni har'a hin jirre immoo boreessa dhaqaa jira. Gamoo Finfinnee keessatti hawaarra ol hin dhaabne garuu immoo lafa sana jalatti lafee qabarree jira dhiigni keenya lafa sana irratti gannamee jira waan kana akkaataa isaanitti taasaa jiran. Dubartii jala deemte laayik hin godhinsin jedhee ture namitti nan maaliif nan dhageessu? Kaatee anarraa gadi baata moo asumatti barsiisi baata? Adaraa rabbicha isin araarsin adiisa. Bakka yaada ku jijjiirera ijoolleen durbaa furdachuun qabdu dhiirarra. Ijoolleen durbaa dhiirarra furdachuun qabdu. Gara biraatiin immoo yeelloo guddaa kan ta'e sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru. Footoo tokkotu jira. Footoon sun maayini siraacheen osoo karaarra darbaa jiru dudduba deebi'ee mucattii tokko laalee jira jedhamee haasaan gurguddaan fuudhamee haasaamaa jira. Mee viidiyoo sanitti na agarsiisa. Indiin gara daanaa ichaatu Viidiyoon kun gadhiifamaa jira. Raacheen maal ilaalutti dudduba deebi'ee kana ilaale jedhamutti namoonni baay'een irratti haasaa jiru. Raacheen wanta kanaaf deebi'uu qabaatte mee komentii jalatti raachisi barbaada. Wanti bal'aan har'a haasaamaa jiru keessaa inni guddaan maayini namni ergii wal fuudhee ka'ee wajjin jiraachuu ni jalqaba. Yeroo sana keessatti immoo ijoolleen durbaa baamanaa ofii dhiistee nama biraa wajjin gininyunnatii ni gooti jedhamee haasaamaa jira. Oroota aanaa miti kan jedhaa jiru mucaan kun kakatee haasaa jira. ወላሂ ብዬ ምዬ አንድ ነገር ልንገራችሁ አብዛኛው ባለትዳር ሴቶች ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት አላቸው ወላሂ ደግመዋለሁ አብዛኛው ባለትዳር ሴቶች ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት አላቸው እመን አትመን የራስ ጉዳይ ነው ይሄ ቤትም በርግጥ ካንተ በላይ ነው ያላቀውም ግን አብዛኛው ሴት ከባሏ ውጪ ሄዳ ከሌላ ወንድ ጋር ትተኛለች አስመሳዩላ akka
akkas jedhee mucaan kun kakatee himaa jira. Ani immoo akka kootitti inni wanti inni arge jiraatu ni danda'am jira. Dubartii hariirratti miti kun. Ijoollee hariirratti ni quunnama jedhee nama nuan kan ol jedhanii dhiira baraan laallee baay'eetu jiru. Jara sana raanfattee jirta. Namoonni tokko dhugaadha waan akka kana raawwachuu ni danda'u. Garuu ijoolleen ol jedhanii illee kan naman laallee baay'eetu jiru. Oorota kan harka keessan fuudhanii isin hin cabbatne baay'eetu jiru. Jaroonni akka kanaa kunis gati jiramu jenna. Walitti qabnee miti kan arrabsuu qabnu. ምን ሆኖ ነው ዳሬ በእግዚአብሔር ምን ሆኖ ነው ሞት ነበር ጉበት ፊቱ ያስታውቅ ነበር በጣም አይደል ተኝቶ ነበር ብዙ ዳሬ ተኝቶ ነበር ብዙ አይ ዛሬ ነው ዳሬ ሄዶ በእግሩ ሄዶ ሆስፒታል ሲያመው ደህና ነበር ማታ ኧረ ጠዋትም ስራ ሊገባ አመመኝ ከምር ነው ስራ ሊገባ አዎ እንዴ አዎ መጣሽ በኋላ ደውልልሻለሁ እሺ ዳሬ በቃ እሺ Ergi artistiin kun du'een booda mucattiin kunis artistii akkasiin taate hundi keenya iyyuu ni beekna. Mucattiin kun immoo laayikii fi sabiskiraayibii barbaachuuf jecha viidiyoo ni hojjette. Oorota gwaddanyaan keessan ergi du'e kee sin sooshaal miidiyaa irra baatanii gwaddanyaan kun akka kanaatti du'eera jettanii gizee haasoftan maal isinitti fakkaata? Baay'ee ni cima miti. Akka kanaatti kan mucattiin kun waa tokko yaadin ol baatee sooshaal miidiyaa kana irratti akka kanaatti du'eera akkana ta'eera jettee haasofte. Namoonni garuu gidee kana dhagaanii kaanii maa inni kaanni ati isaaf gwaddanyaa taate. Gwaddanyinnatiin kee diikamiin jira. Akka kamitti akka kana laayikii fi sabiskiraayibii yeroo baachaa jettee akka kamitti sooshaal miidiyaa irra baatee du'a isaa uummatatti akka kanaatti namni himu ni dhabame namni baay'ee ni himu ati garuu gadditee nama gaddisiisuu qabda jennaan akka kana ta'uun kee baay'ee nu gaddisiiseera jedhanii namoonni baay'een isii irratti dheekkama kaasaa turan garuu immoo siin deebitee sooshaal miidiyaa kana irratti dhiifama gaafattee turte haa ta'u malee dhiifama siisa namoonni irraan qeeballe turre ammas immoo irra deebitee ሰላም እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበርኩ። በጣም ብዙ ህይወት ፈተናዎች ገጥሞኛል። ይሄን ብዬ መግለጽ አልችልም። ምናልባት ሊያሰናብቱኝ ይሆናል ብዬ አሰብኩና ነፍሴ በጣም ተጨነቀች። እናቴን ያማታኝ እንደዚህ ሁሉ ውስጥ እንደዚህ ባዶነት ተሰምቶኝ ያውቃል። ይጨንቃል፣ በጣም ይጨንቃል። ክርስቶስ አምላክ የማይለውጠው ታሪክ የለም። ታሪክ ይለውጣል። እኔም ታሪክ ለውጠው በህይወት ያቆየኝ አምላክ አሁንም ታሪክ ይለውጣል ብዬ አምናለሁ። ተስፋዎች እናተናችሁ ማለት በቃ አልቻልኩም። ጉልበቴ ራደ፣ አቅሜ ራደ፣ በቃ ጥንካሬ ጠፋ። ሰውነቴ በጣም ይቀጠቅጥብኝ። መቆም መቀመጥ ሁሉ አቃተኝ። አላውቅም ምን ማድረግ እንዳለብኝ ባልክ ጨርሻለሁ። Asirra deebitee dhiifama godhaafii jirti namoonni garuu baay'ee irratti gatii dheekkamanii jiran jennaan waan kana yoomiyyuu taanaan dhiifama siin goonu akka kamitti nama du'e irratti laayikii fi sabiskiraayibii barbaadda jedhanii waan baay'ee irratti haasa'anii jiru. An garuu gara kootiin al tokko mucaan kun dogongorteetii dogongorri sun gatii irra deebi'ee dhufuu hin dandeenye jennaan dhiifama godhamuu fi qaba jedhee nan amana. Namni kun Adoonaa Jaamaa kun immoo Joon Daani'el Jaamaa. Joon Daani'el kun immoo atteeshin isaa yeroo baay'ee Oromoo irratti hojjechuu Oromoo bakka rakkattetti bira dhaabbatu Oromoo kana if jaalachiisuudhaaf tattaafata. Garuu Oromoon isaa beekuu didde maaliif beekuu fi dinne nuti. Hundi keenya Adoonaa maal Oromoo godhe maal bakka Oromoo takka dhaabbatee beeka. Gondar dhaqee Goojam dhaqee Walaayittaa dhaqee takkaa bakka Oromoo takka dhaqee qophiin godhe agartanii isin. Mee laalaa mucaan kun gaafa Booranaa san Joon Daani'el kana yaadadha. Yoota godhii namaan beene tarabbitillee beektanii gaafa Booranaa san yaadadha amma immoo waa inni godhaa jiru yaadadha. Arsii keessatti haadholii teenya ta'ee bani bishaan pirojektii mataa isaatiin baasaa jira jechuudha. Adoonaa Gondar keessa dhaqee alaabaa lumuuxii alaabaa fannootiin onurratti dhiichisu biyya teenya keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessatti mucaa kanaan maaliif atteeshina kan nuti daniif hundi keessan Joon Daani'el meeshina jira godhaati. Joon Daani'el bartaa si cinaa jirraa እናመሰግናለን ጃኒ
jifuun eboogootota dinaan falmee waraanuu fuuldura akka laalu. Mucaan kun hojiin hojjetaa jiru kana yeroo kana keessatti appreciate yoonuun goon mucaan kun itti dhaga'amuu hin danda'a. Hojiin hojjetaa jiru yoo irratti hin jabeessini uummanni keenya kun akkamittiin ilaala. Keessattuu immoo haadhaan Oromoo akka inni ta'e mucaan kun namoonni hariin ni beeku jedhee naman abbaadhaan immoo Biraaziilaawiidha jedhama. Gara biraatiin immoo Ramadaan ni ga'ee jira Oroota. Ramadaan ni gatii ga'ee jiru jenna. Nashiidaa ni baasna jedhanii immoo namoonni tokko tokko nashiidaa jarri baasan dhagaa. Dhagaa. Nashiidaa kana dhagaa. Hadrau bagatala ayyamin dola nashiidaa ta'e muuziqaa ta'e waa tokko adda baasnee hin beeknu. Muuziqaa baasaa jira ta'e nashiidaa baasaa jira ta'e adda baasnee hin beeknu. Ummata qashtii viidiyoo poostiin gochuu hin danda'u ramadaanii dhufeera waan ta'eedhaaf hidhamuun keenya waan hin oollee fi qaamii booddee waliin hidhamuun keenya waan hin oolle. Ati nama moo jinniidha? Kana qofa nuyi. Kan hidhamu jinniidha miti maaf hidhamtaati? Jechuun moo namumti kunis ni hidhama. Waan isin jedhaa jirtan nu galaan jiru nu isin hidhamna jedhamaa jira. Noorutaa yoo isin hidhamtanii gaachirtu wal agarra. Yoo hin hidhamne immoo nama hidhameedhaa fi waan ta'eef fida. Bakka namni hidhame mana hidhaa keessa jiraatu waan ta'eef geeffamuufii qaba gaafatamuus qaba. Kottaatii nu gaafadhaa nam tokko tokko yoo hidhamne nu keessa. Gara biraatiin immoo mucaan kun ergasii akka kana baalageedha jedhanii kana haasaa jira namoonni baay'een jiru. Mucattiin kun sooshaal miidiyaa kana irratti ergasii waan gaggaarii ni dabarsiti waan gaggaarii ni haasofti ture. Amma immoo yeroo ammaa keessatti namoonni haadha sitti buunan anillee islaama mitillee jedhaa jirti. Islaamummaa keessaas ba'eera jettee haasaa jirti. Keessanii salaalaati darasaan asalee amantuma tanaahu bakka hin fadhu waan hin fadhu amantiitan ummaati irratti hin fadhu amantiitan amantuma ummaatti heeduute jaanii irrannaa. Narana dalagan hin fadwan maali balleessan isinirraa ammaan isinirraa balleesse isin keessa dhalachuudhaaf niin saalfadde ummaan tiyya garuu hin duutu ganaa amata meeqa jiraatti inshaallah kafarriftee sanis anuus ajjeesa anuus narratti hin dawwalin narratti dawwal anuus hin ajjeese erzaayila soontaa خير ما تدري Oromoon bakka takkatti haaromtu yoo feete maal isla? Oromoon bakka takka yoo feete illee haaromtu garuu darasaadhaa fi ni muudhaas gubbaarra jira. Obsee uummatuma mataa carqiitutu nagala deemee naarrabsu jira barboo uummata abaarsa qabu. Nagala deemteen ummaatii duutee ummaatii yaamu. Yaa warra haadhaa fi ilmoo gudeedee gandarraa yaa'e. Warra jimaa namaa hatee gandarraa yaa'e hattuu birdilibsii. Darasaan ammaan tana hattuu birdilibsiiti. Hattuu birdilibsii warra birdilibsii haadarraa guuru. Yoo rabbiin dhugatti aannan anaafis rabbi ta'e isiniifis rabbi ta'e. Rabbiin sharaa haadhatii sanii borisnaa dhageessisu warri haadhatii yaaftaman nyaatan. Warri haadhatii yaaftaman nyaatan. Rabbiin sharaa haadhatii sanii borisnaa dhageessisu. Maatii yaabee mutee kun. Ilmaan haadha salee biyyarraa ba'e. Ilmaan isin barjechuun warra ilmoota isan gudeeddanii biyyarraa yaatanii darasaan. Darasuma firra da duriyyeen tokko naarrabsitu jiru barbaadu durriyyeen tokko naarrabsitu jiru. Silaar arkaan walii baan uummataa silaar isin yoo jiste maaliif firri keessan bakka takkatti haadhamu isinirraa eegala. Dhagee wanta akkasii mana gifadhu durriyyeen tokko naarrabsitu jiru durriyyeen mataa cabaree tokko naarrabsitu jiru. Intalti takka ta hofoonfattu yoo haa ta'u gubbaarraa baala geejjaabtu naarrabsitu jirtu. Darasaa mataa irratti imaamata godhattee jallaabiyaa uffatte. Sudeesi ilmaa salee biyyaa beekan ilmaa dhabuutii. Dhageeffadhaa isiniif hima. Tokko naarrabsitu hin jiru warri naarrabsitu jiru warroota mataa carqeetu warri naarrabsitu jiru. Darasaan naarrabsitu jira darasaa. Darasaa bicha duriyyeen takka naarrabsitu hin jirtu darasaa qofa darasaa naalluchi haadha keessanii isinii salemma booda ijatti akka harka ijatti isinii. Haati mana bunaa dhalte. Ilmaan haati mana bunaa dhalte naafi isin duuba akkasi isinii galtee. Gosh. Ni beeytanii haadhatii yaan dhuftanii warri muxitti jettan ummaatii sanii muxittiidha ummaan teessan mana dhugaatii jirti deema mana dhugaatii barbaada ummaa teessan ummaan teessan mana dhugaatii jirti isinillee ijoollee namaa gudeeduudhaaf biyyarraa batan qaraalisuudhaaf biyyarraa hin baane ilmaan haadha sali luchii haadha keessanii salaa darasaan luchii haadha keessanii salaa isinii galtee luchii haadha keessanii salaa darasaan.
ummaanti du'aayin agodhin jeen ummaati yammaan si Aboo Samir Yusuf. Ilma abbaatiin alaala sanu. mee wahumana gadhufu laalame yoo dhuga rabbi isin rabbi isin haxaragu isin rabbiin Abiy Ahmed isinitti haasu darasaa ganda keessa guree rashanii haa baasu ganda keessa darasaa yoo darasaan akkana taate darasummaan barbaadnu warra dur baratan Shee Musaa Swaalaa farraa baranna darasaa Shee Musaa Swaalaa tira dhuga baratarraa barannamti sini galte akkas subhanallah way wallahi subhanallah gubbaara ta keessaan namni tokko waan isin aarsu yoonni haasee yoo sin calluman jenne bu'aa tokkoon buusta dadhabina keessan namatti agarsiifatinaa jedhamame dadhabina keessan sana agarraa namni akka barbaade isinitti qabachuu danda'a mucaan kun amma ergasii haala gaariidhaan TikTok irratti nu hojjette turte amma immoo yeroo ammaa keessatti haala siin ergasii keessa jirtu jedhanii namoonni haasaa jiru mucattiin kun ergasuma baalagee ergasuma akka kana jedhanii haasaa jiru isiin garuu haadha kootu na jalaatti bu'ame jettee akka kana haasaa jirti darasoota jette sheekota jette amantii keessaallee haala ba'uu keessa jirtillee amma amantii keessanillee nordu amantii islaamaa illee hordofu haadha jedhamee akkasuma jedhamu aariyyoo akka kamuu qabaatan amantii keessa hin rabsitamu amantiin haadhaa fi abbaadhaa oli amantiin nama kamiinuu ol gatitee jenna amantii ofiitiin akkasuma jedhamu haa ta'u malee aarii keessa mucaan akkana jedhaa jirti dhumarrattis maal walii dhaamnaa namoonni aartanuu aarii keessa namatti agarsiifate maal jedhama bakka madaa keessanii tisiisni akkan argine jedhama miti yeroo kamiinuu dhuftee irra boqottee Ciisnyaatti gatitee jennaan oorota sagantaa raaf qabale kanuma fakka sagantaa birataan murtire ani aansuudha ati eenyu komentii jalatti barreessuu keessan akka daganne